والله هذا الكلمة كلامي فودك ديرتامي إنما فودك كلامي دراتي سن قبرتي قطمودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردو طبي خبجنتو تخينيا أنا جاي أنو جراتن إسنين جتا إيجا أكما بيكمو إبسان إذا وني نبرد فيه wanni na bira dhufee na laalee na haasessee kutee fi na hubachuu fi waan inni itti jiru san garteemi akkaataa itti mana keessaa na baasu hubachuu jira laalu jira malee na bira dhufutti hin jiru. Edda dhufee akkana dhiifamaa isii hidharraa hiiktan malee jechuu jirti naan jehee asumaanuu obboleetti xiyya qaalii dhiifama narraa ta'e naan je'ee ture inumaa deebi'ee as fidee jechuudha. Namni gizee aare waan godhu hin beeku. Ani silaa waa godhanuu isa malee isii miti. Maaliif jennaan isaa barbaadee itti dhaqe malee isiin barbaaddee itti hin dhufne. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma beekamutti ani jechuudha ibsaan narra deddeebi'ee mana keessaa illee na baasee mana mushammaadhaa keessa na baasee jechuudha. Mana mushammaa keessa taa'us hangama kiyyaan karan tokko rakkoon hin jirtu mana na bulchiinaaf hin taane jala rarrahuu hin barbaadu. Akkaanan beekutti ani jala rarrahuu hin barbaadu. Nama rartu waan ta'eef jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Akkasumatti ammallee maal beeytanii miyyoo as fidee mana miyyoodhaan ati asi galtaa isiin ala bultuu ichiraa bultuu jechuu jiraan ani wanni isitti nageessee hogga inni dhaabbatee fuula isii duratti akkas naan jiru san ani aaree namni ani dhalaadha. Akkuma silaa hanqa isiin beektu san anillee beekumtii qabaadde bareedaadha ture. Maaliif jennaan isiin taniihuu dhuftee isiidha heedarraa hiikadhaa gadhiisaadhaa ammallee asitti naaf hin ta'uu naaf isii waliin nu galchitee akkamitti haayattiini. Maaliif tasgabbii qabdi? Tasgabbii hin qabnee fi waan inni narra deddeebi'ee na cinquufin tasgabbii dhabe anilleen. Akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani ibsaa dadhabeetiin jira. Maaliif jennaan nama gadigaloo nama yoo jetti gadigaloo jennaan gadigaloo biddeena bishingaa gurraacha san garteemi saniif iyyaa bishaawaa dhangaggaa ammaan dure isittuu seentee nagarre miyyoon tuni. Ani garuu maaliif waaniin aaraatu isitti na utaalchise malee waan biraatii miti. Akkasumatti haanillee haa jiraattu. Ani huccuu kiyya fudhadhee isaa wajji waan hin jiraachuun barbaanneef irraa hin deemeen. Misraamii manni arabaa deemeetiin firraa mana arabaatti gala malee hin danda'u akkatti yeroo hunda jechuudha. Yeroo tiyya hunda isaa wajji gubuu hin barbaanne barbaadan hin qabne jechuudha. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani akkuma beekamutti wallaahi na gubba. Kiyyaan kun akka inni itti nama gubu osoo rabbiin isin garsiise isinii galeemi ani waa'uma isaa kanaatu akkatti jireenya kana hunda na jibbisiisee addunyaa kana keessatti wallaahi jireenya nama wallaahi hanqa namni silaa obsu takkallee obsinee fi obsallee hin beekne nama namni kun naa obsee hin beekne jechuudha. Saniifuu anis atis shamarreen takka jaalattee ittiin seenuun duratti namni jaalattee ittiin seenuun duratti nama kana firraa fatanteeti nama kanatti seenti. Kanaan dura anilleen akkasumatti waan kana irratti agarree osoo waan kana itti argee namni beeka rakkoo osoo arguu ittiin dhiibbatu sadiifu bakka naaf hin taane osoon arguu ittiin deemu jechuu kiyaafi. Akkasumatti ani ibsaa jechuudha nama hijaaba harka namaa keessattuu namaa hin qabamne nama harka haadha abbaa keessattuu hin qabamne bakka biraatti qabamaa hojii yaadu kana addunyaa fi akhiratti isaa kun lakkaa'uma malee dhaleeti si guddatu ni sin faayidaa beekadha. Akkasumatti laal
narraas hin deddeebi'iniis je'eeni dadhabeemi. Guyyaan xumuraa dhufu jira isin ittuma caaluma jaha itti dhaggeeffadha. Waan kana laalatan keessa kiyya jirtuutu na haaseessise malee waa ibsaa naa cafaqaa naa gaafadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani wanni barbaadu nagahan barbaada. Iftihee kophaa jiraachuun barbaada malee nagayaas dhabee namninis kabajaa naa dhabee nama wajjis jiraachuu dadhabee hoggaan isaa wajji akkatti ulaa nama isaa wajji tasbii lakkaa'ee oolee halkanii guyyaa jechuudha. Hirriba dhabee namninis isaa je'ee na jibbu namninis isaa je'ee fuula na guuru maaliif? Sababni namni yaanii jechuun kiyyaawwanni sababni namni silaa akkasitti na jibbee isaa je'ee wanna jiruuf kaa maal jee beeta? Sirraa murachuu koo osuma beektu maalii wanni na duubaa haasawitu je'ee sirbi tokko sirbee ture. Akkasumatti innilleeni osoo na beekuu jechuudha duuba kiyya deemee dhiireef fakkeessuu sanirra fuul kiyya dura naa mul'atee an tanan barbaada akka dhalaatti gad dhaabbadhee si wajji jiraachuun barbaadu je'eeni si galee mire je'eeni dhaabbadheetti himu jira. Silaa nama dhaga'uu taate sammuu isaa banaa taate jechuudha. Sanumaafuu ittillee haayimuu baadhu haanillee dhiisu. Inni nama yoo itti himte sirraa fudhatu miti. Tasaatiin deemuu malee ta namarraa fudhatu miti. Saniifuu ibsa. Guyyaan irraa kun akkaati itti ooltee si beeka malee namni si hin beeku. Qawaan itti oolte tana waraabdee ol baastu miidiyaa si arka malee talafatti wal godhu jiru tana rabbi malee ilmi namaan argu jechuudha. Garuutu ani maali si dhaaba beeta? If eeggannaa godhi. Teeganaa guutamtee jirti. Lammaffaa manarraa na baaste. Hordoftootaa fi kabajamtoota biyyaa namni jechuudha jireenya kee ifii kana wallaalu jireenya ifii kana namni ni beeka. Ani sirra guutamtee jirti siin jaa ani sirra guutamtee jirti if eeggannaa godhi. Wallaahi هذا الكلمة كلامي إبسا إفه جنا قدو دبد بانان mana irraa na baastee huccuu tiyyasannaa fi dubaannaan fuudhaaf deemtaame inumaa fuudhaaf akka dharraataame dharraa teessan qabrichi qotamu teessi dachiin arra jihe kana arra naaf ragaadhaa qabadhaa naa ta'an firraayis karadhe dadhabeemi maaliitu abaluutu kana jaarsa godhe hin fakkaattuufi malee mush waan akka isaanii qonceetana namni waa godhuu dadhabeeti miti namni kanuma laal dhiirti akkasitti isaan ol fuutee akkasitti lafa gaddeebiste namni miiqaadhamoo maali akkatti isin ol fuudhee akka lafatti isin deebisaniif dhiiraas kanummaan silaa akkasitti ol fuudhee lafatti isin deebisanu duuba akkamitti humna teessaniif feetanii gaddeebitanii jaartirratti argattanii moo eebii wallaahi leesimu ammallee dhageeffadhaa narraa taa'is jennaan diddee ani immoo huccuun tiyyaas qaxxiita bakka nan jiru tanatti aanaa dhuftu eega mana keessaa na baaste ta'e eega mana keessaa na baaste qaxxiita meeshaan tiyyu asin naas dabarsita mana kanatti lammaffaa immoo aashaan jaartii tiyyeettee Hulati jatana dhaabbatte taanaan hulati jatana garteemi hulati jatana dhaabbatte taanaan wallahi qiyaamaan tabiraattu si qabata beekadu tabira
Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani dhaamsi kiyya kana ibsaan eega taa'iin isa dadhabdi itti naaf dhiisa. Taa'iinis isa dadhabde nama si dhagahuu miti waan takka irra naman kaa'u jechuudha. Anis akkasumatti waan takka irra illee na taa'ini ani immoo qabdee huccuu tiyya asitti naaf fiddee lammaffaa jaartii tiyya jettee akka mana kanaan natti hin deebine. Laal ibsa kanaanis hiika kan dhalaan rabbiin kana haboodaan naaf godha. Yoo ati gana ta duraanii irra sii daddabre sitti illee utaalullee amma immoo deegaraa marrimaan si diigeetiin marrimaan akkasitti daddalaal akkasitti daddasi ciccireetiin mana hidhaa taa'ee mana hidhaa seenee hudama nyaadha. Sigalee dhageessaa gurra kan kee banii na dhaggeeffadhu viidiyoo tiyya tana sheer godhaa biraan naaf gahaa rabbi jechaa. Akkasumatti ibsa kanan booda waan takka sirratti hin dhaga'inan na biraas hin dhufin an jaartii teetee miti an jaartii namayyuuti ganaa taanan booda aashan jaartiitti keeyyattee yoo mana kana dhaabbatte cumaa keetis si diigama quba qabaadhu.